Safuu 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 Seeraa. 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 Safuu Seeraa. Safuu Seeraa. Safuu Seeraa. Safuu Seeraa. Safuu. Nagaaf nageenyi jaalalaaf gammachuun tokkummaan isin faana ta'u kabajamtoota daawwattoota sagantaa Safuu Seeraa akkam jirtu. Kun sagantaa Safuu Seeraa torbanitti al tokko OBN fi tajaajila beeksisaaf bashannanaa Zinnaa Sholaanii waliin qopheessanii isinii dhiyeessanidha. Hanga sagantaan keenya xumuramutti nu faana turtanii akka sagantaa keenya daawwattanii fi yaada qabdan akka nuu laattan kabaja guddaan isin affeerra. Jalqaba irratti kan isinii dhiyeessinu odeeffannoo ta'a. Odeeffannoon kun immoo gara godina Shawaa Lixaa aanaa Tokkee Kuttaa'ee magaalaa Gudarii kan nu ga'edha. Isa dura garuu ejensiin galmeessa ragaa bu'uuraa hawaasummaa naannoo Oromiyaa ispoonsara kabajaa sagantaa keenyaati. Akkasumas immoo biiroon dhimma dubartoota daa'immanii fi dargaggootaas akkasuma ispoonsara sagantaa keenyaa kan kabajaati guddaa isaan galateeffannaa. Maarree gara qabxiitti nuti darbu keenyaan dura beeksisa ejensii galmeessa ragaa bu'uuraa hawaasummaa naannoo Oromiyaa daawwannee itti dabarraa odeeffannoo. Daa'imman ofii godhattan yookiin immoo guddifachaan kan fudhattan galmeessisaa. Gaa'ela keessaniif waraqaa ragaa qabaadhaa isinitti hin fidin malee yoo gaa'elli diigames waraqaa ragaa qabaachuu barbaachisa. Sababni du'aas haa galmaa'u. Galmeessi ragaalee madda odeeffannooti. Magaalaa fi baadiyyaattis fagoo hin deemtan manaajira gandaa biratti galmooftanii ragaa fudhatu. Kan kana hordofeetu ammayyummaa gabbifachaa jiruuf jireenyaaf ragaa qabaachaa deema. Ejensii galmeessa ragaa bu'uuraa hawaasummaa Oromiyaa. Ragaa gurmeeffachuun faayidaa hawaasaatiif guddina taateewwan galmeessuun jijjiirama biyyaatiif. Godina Shawaa Lixaa aanaa Tokkee Kuttaa'eetti namoonni 3 shamarree umuriin ishee gaa'elaaf hin geenye barattuu Maskaram Argaasaa jedhamtu irratti yakka butii raawwataniin hidhaa cimaan irratti murtaa'eera. Barattuu kutaa 9ffaa maqaan ishee Maskaram Argaasaa jedhamtu umuriin ishee 16 kan ta'ee fi gaa'elaaf kan hin geenye osoo isheen mana barumsaa ooltee gara mana isheetiitti galaa jirtu nama 9 ta'uudhaan magaalaa Gudar ganda 02 bakka Oddoo Barii jedhamutti eeggachuudhaan gaafa 14 baatii 3ffaa bara 2011 guyyaa keessaa sa'aatii 11tti yakka butii irratti raawwatanii akka malee reebuudhaan yoo isheen harkatti dadhabdu siree xeebaan baatanii gara hospitaala Gudar geessaniiru. Shamarreen kun kanneen fayyaa ishee wal'aanuu dhufaniin gara maatii isheetti akka bilbilaniif waan itti himteef wal'aantonni fayyaa gara maatii isheetti bilbilanii maatiin ishees immoo eeruu waajjira poolisiitti kennaniiru. Haaluma kanaan qorataa yakkaa Saajin Alamna Guddataa akka jedhanitti eeruu maatiin dubree Maskaram Argaasaa nuuf kennaniin halkan keessaa sa'aatii 9tti gara hospitaala Gudar deemuun himatamaa tokkoffaa fi gargaartota isaa nama 8 waliin shakkamtoota kanaa qabuun gara waajjira poolisii magaalaa Gudar fiduun to'annoo seeraa jala oolchinee jirra. Haa ta'u malee shakkamtoonni 6 mirga wabiin kan ba'anii fi namooti 3 irratti immoo adabbiin kennameera. Itti gaafatamtuun waajjira dhimma dubartootaaf daa'immaniif dargaggoota aanaa Tokkee Kuttaa'ee aadde Warqituu Caalaa akka jedhanitti yakki kanneen akka butii dirqisiisanii gudeeduu keessumattuu naannoo baadiyyaa keessatti babal'achaa kan jirudha. Kanaafuu gama hundaan qaamni ilaallatu hundi irratti hirmaachuun hubannoo uumuu fi bakka arge hundumaatti eeruu kennuu qaba jedhan. Murtoon kennames immoo dargaggoota kana kan barsiisu miti jedhaniiru. Murtiin har'aa butii gubbaarratti kenname akka qaama mana murtiitiin laatame kanarratti xixiqqaa ta'edha. Manni murtichaa himannaa abbaan alangaa fi poolisii waliin qindeessan eddii qorateen booda dhaddacha gaafa 27 baatii 3ffaa bara 2011 ooleen himatamaa tokkoffaa hidhaa cimaa waggaa 5 himatamaa lammaffaa fi 3ffaa hidhaa salphaa waggaa 3 fi ji'a 9 itti murteesseera. Odeeffannoo kana kan arganne waajjira dhimmoota koominikeeshinii aanaa Tokkee Kuttaa'ee magaalaa Gudarirraati. Eeruu kana immoo kan nuun ga'an abbaa alangaa aanaa Tokkee Kuttaa'ee obbo Hayilee Yesuus Himanuuti. Guddaa galateeffanna.
Odeeffannoo kanaaf ammas irra deebi'uudhaan abbaa alangaa aanaa tokkee kuttaa'e obbo Hayilee Yesuus Imanuun guddaa galateeffanna. Kanneen kan qaamolee haqaa taatan poolisoonni ta'uu dandeessu, abbootiin alangaa akkasumas immoo abukaatonni abbootii murtiis eeruun geessanii nu bira kun jira murtiin akkasii murtaa'eeraati. Ittiin nuugaa hawaasa biraan yoo jettan hawaasni immoo irraa barata waan ta'eef isinii dabarsinaati gara keenyatti nu ergaa muuxannoo isaanii fudhadhaa jenna. Egaa butiin jira jechuudha ammas. Mee naannoo keessanoo barmaatilee miidhaa geessisan keessaa maaltu jira? Keessumaa shamarran irra, dubartoota irra, daa'imman irra miidhaa ga'an nuungaa nuti immoo akka muuxannoo ta'uuf deebisnee hawaasa biraan geenya. Ameerikaa keessatti baay'inni mootummaa gara birrii biiliyoona 10 hanga biiliyoona 67 ta'a miidhaa dubartoota irra ga'u dhiinsuu yookaan fayyisuudhaaf jecha. Kanaadaan immoo waggaatti birrii biiliyoona 1.6 baasii baasti. Egaa dubartoonni immoo dhibbeentaa 59 miidhaan adda addaa isaan irra ga'a jechuudha. Kun maal jechuudha? Dubartoonni hedduu miidhamanii booda bakka tokko deemu iddoo sana bakka isaan seenan sanatti wal'aansa fayyaa, wal'aansa xiinsammuu waan adda addaa waan isaan uffatan waan adda addaa baasuudhaaf jecha baasiin kun hundumtuu ba'a jechuudha. Baasiin kun egaa utuu dubartootarraa miidhaa ittisnee bajata naannoon tokko ittiin bulu yookaan immoo naannoo tokkoof ramadamu ta'uu danda'a jechuudha. Kanaaf miidhaa dubartoota daa'immanirra ga'u waliin haa ittisnuu kan jedhamuuf kanaaf. Ammas gara qabxii itti nuti dabarraa qabxiin itti walaloodha. Walaloo har'aa kan nu dhiyeessu Huseen Dabalaati. Huseen Dabalaa barataa yuunivarsiitii 6 kiilooti. Maarree baay'een keessan walaloo qabnaa, barreeffama adda addaa qabna yeroo isin jettan finnee isiniin waltajjii kana irratti dhiyeessina. Isinis immoo kalaqa keessan ittiin mul'ifattu jechuudha. Kanneen kalaqa adda addaa qabdan ammas anaa dhufuun isin simannaati gara keenya koottaa. 0928317679 lakkoofsa bilbilaa keenya akkasumas guyyaa hojii biiroo keenyatti kanneen bilbiluu barbaadan lakkoofsa bilbilaa amma televizyinii keessan irraa argitan kanaan bilbiluu dandeessu. Gara Huseeniittiin isin dabarsa. Akkuma jedhame yoon galle namaati na baraasi nan bara an Huseen Dabalaati. Egaa sammuun akka miillaa fiigee tabban ba'u miilli akka sammuu yaadee biran ga'u kan gorsa ciiga'u hin qabanaa nyaatu du'aa fi irribni ollaa walii jiraatu. Jiraa du'aan qixxeetii namni yaadisaa deege inna lamfatee bare andhameen dhiisu beeke. Kaleessii fagoodha arri boritti siqaa barri sobe laafaadha suuta nama miliqa. Qaxxisaatuu deemanii qarxamii qaxxii cabu gaafii foon mukkulanii gaafii akaayii dhabu. Gaariin caalaan dhara gochi wanti amminaa waliin caallaa malee ana caalaan salphina. Egaa nagaasin gaafachuudha dursa kan tolu anatti ashamaa harka fuudhee bakka jirtan maratti. Nagaan hunduma caalaa hin qabu dorgomaa Safuu Seerriyyuu nagaatti taanii argama. Dachaadhaanii galchaa gombisaa danuu karra takkaan saaqame rabbi isinitti dhaabatu. Barattan hunda caalaa doofaa beekumsaan qara godaa fi gubbana ishee iccitii addunyaa bara. Isheen waa'ee keessan qaqqabdee asaaftu kophee fuchuu wajjin kiiloo 3 baaftu. Inni lafaa ka'ee isin ammeessu dabaan surreen itti bolbollatee taakofaltu gabaan. Egaa achumaa dhufa duruma duriitii qayyabadhaa safuudhaaf seerrii obbolaa waliiti. Safuun yoo jiraate jibba bakkaa diigama furmaata argata rakkoo mareedhaan nu hiikama. Safuun yoo dhibe immoo daangaa ulfinaatu cabaa ijoolleen guuttee teessee maanguddootu iddoo dhabaa. Safuun ciigaamnaan barakaatu yarataa eebbatuma seenee abaarsi danataa. Safuun toora gadhiibnaan waan danuutu dhidhima gadheef gaarii foonii adda baasutu cima. Seerri dhibnaan jirana hiika dhaba waan martuu eeltee dafqiftee kaatee bu'aa dafqa keen agartu. Seerri yoo dhibellee ulfina namummaatu xiqqaata isa abbaa qarshiitiif sabna qabutu bashee jiraata. Humni seeraa laafnaan jireenya tun tolu cinaacha lafaan ga'ee namni rafeen bulu. Kanaafitu walakkeessa safuutii fi seeraarra ejjenne safuudhaaf seerri obbolaadha jenne. Ammuma humna kootii ammuma naaf gala yeroon ibsuu yaalu ariitiin humnaa olii suuta deemuun caalu. Kanaaf safuu eeggatanii eebbaan borii ofii qaruudha sirriitti bilcheessanii hiika seeraa baruudha. Daa'imni irraa jedhaanitu suuta afaan qaratti akkuma bulaa deemtu waan hin beekne baratti. Namni yeroo hunda taa'ee amminatti jaqoorsu mataatu bu'aafata beekee gaariin karoorsu. Namni akka hojii isaatti deemee dhara daldalu itti maa'ulaa bulanuu akni isaaf hin galu. Namni ol dha'ee gadi dha'ee dafqa namaa nyaatu boodi isaa badiidha kan isaan beekeen jiraatu. Beektee qabaattee jal'aa taanaa yaadni si keessa beekta qabdan jedhama tilaafa hiyyeessa. Dhabdee wallaaltee immoo qajeelaa yoo ta'e yaadni sirraa hubatamu. Abdadhu ati qabeessaaf beekaa egereen isaa abdatamu. Ati waan gaarii yaannaan arri kun dhimma isheeti.
yoo siif darbuu baate ni darba ilmoo keeti. Kabajamuu yoo fedhani nama namummaa isaan kabajuudha dursanii mirga ofii kabachiisuufis dirqama ofiillee beekuudha cimsanii. Egaa bakka jirtanitti dhagaa wal dhageessisaa itti wal afeeraa torbanitti al tokko sagantaamni ooftuu qophii safuu seeraa galatooma. Huseen Dabalaa guddaa galateeffanna. Isinoo dandeettii maal barreessuu qabdu? Diraamaa dheeraa, diraamaa gabaabaa, walaloo, sululukii moo maal qabdu? Hunduma isaa fidadhaatii gara keenya kottaa nuti immoo deebisnee hawaasa biraan isiniin geenya 0928317679 lakkoofsa bilbilaa keenya akkasumas immoo kunooti kan biiroo keenyaa jechuudha isaan bilbiluu dandeessu ejensiin galmeessa ragaa bu'uuraa hawaasummaa naannoo Oromiyaa sponsora kabajaa sagantaa keenyaati ejensichi waajjirri isaa muummeen yookaan biiroon isaa muummee magaalaa Finfinnee bakka dur Oromoon calcallii jedhee waamu akka waamicha ammaatti immoo bakka Saarbee jedhamu gamoo Adams Pavilion darbii 5ffaa fi 4ffaa irratti argamu 0113690911 lakkoofsa bilbilaa kan waajjira isaaniiti 0911863381 immoo kan communicationiiti kan ejensicha jechuudha kallattiidhaan yeroo barbaaddanitti sa'aatii barbaaddanitti guyyaa hojiitiin ala argachuu dandeessu eeruu kennuu fi akkasumas immoo waan barbaaddan gaafachuu dandeessu taateewwan adda addaa dhaxxanii galmeessuu dandeessu taateewwan kan immoo kan isin galmeessitan ganda keessanitti fagoon deemtanii aanaan deemtanii godinan deemtanii maanaajara ganda keessanii bira deemtanii galmee kabajaa qondaala gandaatti kan isin galmeessistan maaree sartifikeetii yookaan immoo waraqaa ragaa kan isinii kennu immoo maanaajara ganda keessaniiti. Sartifikeeta kana fudhachuun taateewwan kana galmeessisuun mirga qofaatu hin ta'in dirqamaa jedha ejensiin galmeessa ragaa bu'uuraa hawaasummaa naannoo Oromiyaa. Odeeffannoo yookaan immoo teeknooloojii haarawaa ammayyaa wajjin deemuun barbaachisaa waan ta'eef akkasumas immoo olaantummaa seeraa waan mirkaneessuuf haqa kabachiisuuf waan faayidaa guddaa qabuuf kan irratti xiyyeeffattanii akka hojjettanii fi akka nu deeggartan jedhaniiru. Guddaa galateeffanna. Amma gara qabxii torban darbe bulfanneetti dabarraa waa'ee riibaanii adii magaalaa Ambootti biiroon dhimma dubartoota daa'immanii fi dargaggoota Oromiyaa qopheessanitti ceena nu faana tura. Seerri safuu qaba. Safuunis seera qaba. Sagantaan kun kan torban darbe bulfannedha. Dubree Beeteleem hiriyaan jaalalaashee galgala keessaa naannoo sa'aatii 2:00 manaa gadi waameetu kan inni asiidiitti facaase. Namoonni akka kanaaf kana fakkaatu raawwatan dubartoota irratti yoo isin maali jettanii gaafattan deebiin isaanii afaan guuttatanii jaalalaa jedhu. Jaalala akkasii jettanii takka dhaabbattanii akka of gaafattanis hin taasisa. Jaalalli ofii gubatanii nama jaallatan sana akka inni jireenya mijataa jiraatu taasisuudha malee nama jaallatan gubanii cinceessanii namaa gadi taasisanii akka inni boquu gadi qabatee jiraatu taasisuudha yoo jenne falaasamni jaalalaa kan biraa ta'a. Bakka tokkotti ofii jaallattee deemtee jedha hawaasni. Bakka tokkotti immoo isheetu waa jennaan malee. Waan tokkotu isheen hin jedhin akkas garaatti jabaata kaanis immoo kan biroo waanuma biroo jedhu. Kanaaf dubartiin miidhamte bakka deemtee miidhaa ishee himattu hundatti deeggarsa wal fakkaataa garaa ishee gahu argatti jechuun soba. Haala kanaan Dubree Beeteleemiin maaltu ishee mudate laata? Akka carraa ta'ee gaafa sana waan namoonni dhufanii lafa sana lafan jiru sanatti yeroo balaan kun qaqqabe na fuudhanii kallattii maanii namoonni garaagaraa iyyuu mana seeraatti dhiyeessuudhaaf yaalii isaanii godhin jiru. Baay'ee natti toleera gaafa sana akka durii miti amma baay'ee jijjiirameera namoonni wanti tokko yeroo ta'u dabarsanii information waliin ga'anii gara seeraatti fiduudhaaf baay'ee haala gaariirra jiru. Yeroo sanas kan ani argee wanta atattamaan gara seeraatti fidaniif natti toleera. Qorannaa fi adeemsa hedduu keessa waan tureef dubbiin kun murtiin mana murtiitti murtaa'e maal fakkaata? Garaawoo si ga'eeraa Beetel? Miidhama narra ga'ee fi murtiin mucichimatti kennameeyyuu karaa seeraa yeroo yaadu baay'ee sammuu koo na dhukkubsaa. Ammamtutti murtaa'e? Waggaa 21dha kan inni itti murtaa'e. Miidhamni narra ga'ee fi murtiin isaaf kennameeyyuu waliin gitu. Karaa seeraatiin irra caalaa isaa kanan atuu sanarratti xiyyeeffannoo kennanii amma namoota barsiisa jedhee yaadu waggaa 21 jechuun boru nama ba'uu danda'udha.
garuu miidhamte suni bara baraan amma jiraattutti jechuudha rakkina keessatti hawaasatti illee dabalamuudhaaf hojii garaagaraa jechuudhaaf akkas xiinsammuudhaan baay'ee miidhamtu sababii taatuuf murtiin kennamu achirratti uummatan barsiisa ta'eeti jedhee yaada murtii kennamu sanarratti komee qaba ammayyuu taanaan. Himatamaan guyyaa harkisaa qabamee eegalee kan shallagamu hidhaa cimaa waggaa 21tiin akka adabamu dhaddachi kun sagalee tokko murteessee jira. Koomishiniin Poolisii Oromiyaa olaantummaadhaan seektara ittisa yakkaaf dhaabbate yookaan olaantummaa seeraa mirkaneessuuf dhaabbatedha. Achuma keessatti ammoo kutaan dhimma dubartootaaf daa'immanii jira. Koomaandar Shittoo Likkiisaa immoo itti gaafatamtuu deeskichaati. Dhimma kana quba qabduu yoo quba qabaattan akkamitti dhageessanii jennee gaafanne. Egaa yeroo jalqabaa caasaa qabna nuti sadarkaa godinaati. Sadarkaa godinaatti caasaa qabna waan ta'eef godina lixa wallaggaa aanaa manisibuu magaalaa Mandii keessatti dubartiin kuni dubartii Beetel jedhamtu kuni yuunivarsiitii Diillaatti giraajuweetii gootee reefu dhufaa turte battaluma sanatti asiidii kan dargaggeessi sun itti facaasee galgala sana miidhaan qaamarra ga'ee eeruun waajjira poolisii aanaa sanaa qaqqabe baay'ee har'arra dhaabbadheennaan duuba sanatti deebi'ee of ilaalu shook nama godha qaamni ishii innaa sana baay'ee harma ishiitii gurri ishii tokko hin jiru ijji ishiiti qaamni ishii guutuun akka jirutti madaa dhaga akka jirutti amma goggogee intini isaatu milkita ta'eeti mul'ata malee yeroo sana madaa godaannisa isaa mul'ata malee yeroo sana madaa cimaadha baqa baay'ee nama suukanneessa kanaaf warra godina sanaa dhimma dubartootaa godinaa fi caasaan qaamni keenya poolisiin keenya wajjin waliin ta'uudhaan gara magaalaa Finfinneetti akka fidan nu goosisne yeroo sana biiroo dhimma dubartootaaf daa'immanii wajjin taanee jechuudha akka maatiin ishis jirti boleettiin ishis jirti hospitaala Yekkaatiit 12tti galchanii sana keessatti innaa sanas miidiyaa qabna turre miidiyaas fudhannee deemnee suuraa ishis qaban ture yeroo sana keessatti suuraa ishis kan kaasnitu argite miidiyaan keenya innaa sana dabarsee ture baay'ee nama gaddisiisa qaamni ishii tokkollee hin jiru gurri ishii tokko akka jirutti barbadaa'eera fuulli ishii gama bitaatiin jiru akka jirutti ijji ishii dabalatee harki ishii kun hundumtuu bakki itti faffaca'ee hundumtuu godaannisa qaban mallee jechuudha kanaaf deeggarsa akka godhamuuf qaama ishii amma argitan kun bakka biraatii fudhamee kan hodhamedha irratti qaama biraa ishiirraa kutaniit akkuma jirutti citee bu'e waan ta'eef qaama biraarraa fudhamee itti hodhameeti kan amma qaamni ishii qaama fakkaatu baay'ee suuraa ishii fudhattanii ilaaluu hin dandeessu sirriitti ammayyuu godaanni sun baay'ee nama shook godha ilaaluudhaaf nama suukaneessa waan ta'eef egaa sana wajjin wal qabateeti nuti dhimma yakkaa isaarratti karaa yaalatiin kan jiru hospitaala Yekkaatiitti duukaa bu'eera warri dubartoota seera irratti hojjetan የህግ ባለሙያ ሴቶች ኢሳኒስ ዳጋኒ ዱፈኒ ቱረኒ ቢሮ ዲምር ብርታስ ዲምቸ ቀበቴ ደገርሳ ደዳ ጎቻፊ ቱሬ ሰነ ከሰተ ጋማል ጎኔኑቲ ዱካ የከማ ዱካ ቡኡ ጀልቀምኔ የሮ ሰናታ ተመት ተርካንፊ ጃለ ኦልቼ ፖሊሲን ኬኛ ሰናን ይባውሙ ጀልቀምኔ ቃመን ዱማቱ የቹ ፖሊሲን ኬኛለ ምርገውቢ ነካይኔ የመምኔ ዱ እንደንዴሲ ምርገውቢ ጋፈቻ ቱረኒ ምርገውቢ ሆየመ ሚኑ ጀላ በዱሌ እንደንዳ ከነራ ይባውሙዳን ቃሙሌ ሀቃ ሰደን ወሊንቅ እንደofne jechuudha poolisiin abbaaralan gaamani murtii xiyyeeffannaa guddaatti kenni dhimma kanarratti keessattuu akka biyya keenyatti yeroo jalqabaatiif kaamilaarti irratti kan raawwatame akka oromiyaatti immoo yeroo jalqabaatiif mucayyoo kan beetel irratti raawwatame waan ta'eef dhimmicha baay'ee suukanneessaadha tokkoffaa dhimma kana hawaasallee hubachiisnee dhimmi suukanneessaa waan ta'eef gocha kanarraa hawaasni akka of baraaruu danda'u kanarratti dargaggeessi keenyallee akka hirmaachuu akka hin qabne barsiisuu wajjin wal qabatee sosochii guddaa taasifame isa seeraatiin kan jiru qaamni sadanuu sirriitti xiyyeeffannaatti kennee hordofeennaa sana murtii hatattamaa barsiisaa ta'u akka kennamu godhame waggaa 21 kennameera haa ta'u malee ishiin waggaa 21 sattaa kennamu hawaasni irraa haa baratu malee qaamni ishii sun deebi'uu hin danda'u du'arraa wanti hanqatu tokkollee hin jiru waan ta'eef hawaasni yeroo sanatti murtee kanarratti hin gammanne stiilnaa hin gammanne inxinnaate kan jedhu kaasaa turanii du'uu qaba ajjeeseera kana booda ishiin abdiin qabdu akkamitti murteen kun itti kennama kan jedhu kan kaasaa turanii nuuf garuu baay'ee guddaa gammachuu ture bakka inni guddaan intenshiiniin seeraas barsiisudha waan ta'eef uummanni ni kaanis irraa barachuu hin danda'a waggaa 21 akka oliyyannoon fudhanne kan cimeedha murteen isaa waan ta'eef ammammaattuu dargaggeessi sun mana sirreessaa keessa jira waan ta'eef dargaggeessi keenyallee kanarraa barate dargaggeessa oomisha biyyattii keessatti hirmaatee
biyyaaf bu'aa buusuu danda'udha. Yakka akkasii keessa galee innis mana hidhaa jira. Ishiinis qaama ishii obboleettiin isaa itoo miira sana keessaa bahee dubartiin kan baraa jirti waliin dubbatanii wal amansiisuu osoo danda'anu ishiis qaama ishii dhabdee istinnaa mucaan kun hojii irratti illee bobba'an mammaatu jechuudha. Akkasitti dhokattee maatiin ishii suukanneessanii mana keessatti haftee waan ta'eef kanaaf gochi karaa seeraatiin taasifame yaa seerri hojii maantini mataa isaatii danda'e waan qabuuf sanarratti hundaa'ee adeemsa mataa isaatii danda'e waan qabuuf sanarratti hundaa'ee tarkaanfii seeraa fudhateera. Nuti yeroo sanatti itti gammanneerra. Hawaasni egaa hin xiqqaataa du'uu qaba maaloo kan jedhudha. Seera biyya keenya wajjin wal qabatee hubannoo seeraa waan hin qabneef innaa sana namoonni akkasii miira keessa galanii jedhaniiru. Nuuf garuu baay'ee itti gammanneerra tarkaanfii fudhatame sanatti. Kanaafuu hin gaabbinu gargaarreerra bira dhaabbanneerra waan nurraa eegamu waan silaa achitti caaseeffamnee ittiin dhanteenye sana galmaan gaanneerra jettu. Ani gama kootiin baay'een gammada. Amma ishiin dhaabattee deemuudhaaf dhugaa dubbachuudhaaf yeroo sana keessatti ani adeemsuma kanarra jiran tureeyyuu takka biraan dhabamne jechuudha. Hoostaalee kaatiitii deddeebi'ee gaafachuudhaan namoota daddaallee akka tumsa godhanuuf gochuudhaan biiroo dhimma dubartootaa akka deeggarsa godhu gochuudhaan gama seeraatiin immoo kan jiru immoo gama seeraa hordofaa akka wabiidhaan hin gadhiifamne akka tarkaanfiin itti fudhatamu dhiibbaa uumuudhaan gahee koo isa olaanaa baheera baay'een gammada. Dubartiin kunis immoo fayyitee har'a qaamni ishii hir'atu malee fayyitee dhaabattee deemuudhaaf baay'een gammada. Borummoo qaama miidhamaan kamiyyuu tokko qaama miidhamumaan dhaloota jedhanis kan dhufu jira yeroo keessa kan dhufu akkasii jira waan ta'eef mootummaan illee xiyyeeffannaa qaama miidhamtootaaf waan godheef qaama miidhamummaan ishii baratteerti digirii qabdi hojii keessa galchuudhaaf ishiin oorku garuu hojii dhabdee teessee waan ta'eef kana mootummaan biiroo dhimma dubartootaa illee dhiibbaa uumanii akka ishiin hojii argattu taasise dubartiin kun anaaf guutuudha jedheetan yaada baay'ee gammadeera. Gootittiin ijoollee ishee barsiisteedha mata dureen ayyaana baranaa. Gootittiin yoo ijoollee ishee barsiiste yookaan dubartiin yoo ijoollee ishee barsiiste manumaa beetu waan ta'eef kan inni miidhaa kana geessisu dhiirri akkamittiin haadholiin ijoollee isaanii qaruu qabu warra dhiiraa keessumaa jettanii ergaa dabarsitu. Egaa bu'uurri hawaasaa maatiidha. Maatiin gahee guddaa qaba. Keessattuu haati dubartittis dhiirattis ijoollee ishiitti lachuutu kan hiiktu haadha. Abbaanis gahee mataa isaatii danda'e qaba. Guddisarraa ka'aga. Isa dhiiraa bayiitii goota koo bayii kubbaan haadha badhu ishii dubartii immoo kootu mana keessatti gadi buna daffisi jedhanii guddisuurraa ka'a waan ta'eef akkuma amma dhagaa turre miidhaan koorniyaa garaa keessaa jalqaba. Kanaaf innaa dhalattu immoo ililcharraa jalqaba jenneerraa kana gadaantummaaf olaantummaadhaan guddisuu dhiisnee mucaa keenya isa dhiiraas dubartiin haadha isaa obboleettii isaa ta'uu baranii ishiin dubaraas immoo nan danda'a obboleessa koo bira hafuun qabu jettee xiqqeeffatee ishiinis akka baratu gochuu keessatti gaheen haadhaa gaheen maatii olaanaadha. Keessattuu yeroo ammaa kana keessa immoo dubartiin haadhaa obboleettiidha ni jedhu sun jecha irratti hafeera. Dubartiin har'aa pirezidaantiidha. Dubartiin har'aa ministeera. Kana ilaaltee haatillee ijoollee dubaraa ishii naa guddistu boruu ministeera naa taati jettee fageessitee ilaaltee jechuudha. Itoon baratiin goota ta'uun ishii kan mirkanaa'u itoon baratiin hayyuu baratte hayyuu baasiste hayyuu barsiiste waan ta'eef hayyuu isa dhiiraas hayyuu ishii dubaraas kan baaste goota ishiin baranne sana waan ta'eef ammas gahee ishii gootittiin sun hobaa ta'e shamarranis ijoollee dhiiraas walqixa guddisuu keessatti gaheen maatii isa olaanaadha kan jedhu sana qaba. Fadha kuma. Haadholiin ijoollee dhiiraa isaanii akkamitti guddisuu qabu akka isaan dubartoota irratti harka isaanii hin kaasneef jettee yaadda? Ergaa akkamii dabarsite? Namni amma karuma jaalala keessatti yeroo inni jedhu dhiironni gaaffii yeroo ijoollee shamarranii gaaffii gaafatan yeroo isaan didanitti dirqamatu jira waan akka dirqamaatti doorsisuu jira waan garaagaraa sodaachisuu jira sana keessa yeroo galan immoo balaala akka aanaa amma irra ga'e kuni sodaadhaan kan keetii gara sanatti dhufame sababii ta'e waan akka carraatee maatii kootti illee hin himne yeroo sana hin beekan isaanii eeyyee ani ittiin himneen namni beeku iyyuu hin turre balaamti kun irra ga'uun nama kan biraatti illee fudhachaa turan isa ta'uu namani sababiinsaa akka maatittis kuni utuu warri dhiiraa utuu of qusatanii harka isaanii dubartoota irratti fudhachuu yookaan shamarran irratti fudhachuu utuu of qusatanii jedheen dhaamsa godha barsa. Sagantaa Safuu Seeraan daawwattaa Beetel? Eellee nan daawwadha. Baay'ee namatti tola. Barumsa gaariidhas. Hin jaalladha baay'ee. Daawwattoota keenya waltajjii kanarratti qaamoleen haqaa adda addaa godinaalee fi aanaalee garaagaraa irraati kan isaan dhufanii as cinaattis ogeessa tokko argitu isaanii hojii wal barree maalirraa akka hubatan waltajjii kanarraa akkasumas gara fuulduraatti maal hojjechuuf akka karoorfatan nutti himu walaa barru ani Zinnaash Olaaniiti. Saajin Fayyeeraa Keeradiin jedhama godina Gujii Lixaarraati.
Tole egaa bagayyuu saajinii taatanii akka saajin taatanis hin argine maaliif gatiittiin mul'atu gaarra waan militariin uffatamneef kanaaf egaa qaamoleen haqaa miidhaa dubartootaa fi daa'imman irra gahu haala addaan ija addaan ilaaluudha kan isaan qabanii. Kanaaf waltajjii kana irrattis kan isin har'a waamamtanii mee waan waltajjii kana irratti argitan waan kanaan dura miira isin keessa jiru mee maal isinitti uume waltajjii kana irratti waan argitanii fi waan kanaan dura hojii keessan irratti isin mudatu hojii wal qabsiisaati. Tole egaa galatooma akkuma godinaalee Oromiyaa keessatti leenjiiwwan garaagaraa fudhannee turre leenjiin guyyaarraa magaalaa Amboo keessatti fudhanne kun leenjii addaati jechuudha. Keessumattuu miidhaa daa'immanii fi dubartoota irratti kan qaqqabaa ture keessaa keessumattuu akka fakkeenyatti dubartiin tokko miidhamtee asitti dhiyaattee fuula ishee irratti miidhaa irra ga'e sanaan wal qabatee baay'ee kan miira keessa nu gashee fi kan baay'ee nutti dhagahame jedha. Innis wanta akkasii hawaasa keessatti hin ta'a namoonni waan akkasii raawwatu dhiirri waan akkasii raawwata jennee amma baay'ee nutti dhagahamutti ga'eera. Kanaan wal qabatee akka godina keenyatti wantoonni akkasii darbee haa xiqqaataniyyuu jira. Innis akka fakkeenyattis waan akka guttii waan akka gudeeddaas haa ta'u wantoonni garaagaraa jira. Kanaan wal qabatee akkuma waliigalatti qaamolee nageenyaa seektara nageenyaa jedhamu akka waliigalatti waajjira haqaa wajjin taane uummata barsiisuudhaan hawaasa barsiisuudhaan gadi buune wantoonni baay'een wantoonni hojjetamaa jiran jiru. Kana keessatti haalumti tokko haalli nageenyaa yeroo garaagaraatiin yoo xiqqoo ishee rakkoo uumeyyuu hawaasa hubachiisuudhaaf hawaasa qabsiisuudhaaf dubartiin haadha dubartiin obboleettiidha jennee gadi buunee hawaasa keenya gara miseensota keenya ganda irratti gara tajaajila poolisii hawaasaatiinis miseensota keenya gaggeessitoonni hundumtuu irratti xiyyeeffatanii hojiin garaagaraa hojjetaa jirra jechuu barbaadetan. Saajin egaa akkuma amma jettan dubartiin haadha dubartiin obboleettiidha amma immoo dubartiin ministeera ta'aa jirti gara fuulduraatti immoo ministeera muummee sin taati gujiin immoo biyya sirna gadaati abbootii gadaa wajjin maanguddoota wajjin ta'uudhaan safuu fi aadaa Oromoon dur qabu akkasumas sirna gadaa keessatti kabaja dubartiin qabdu hojii wal qabsiistanii akkamittiin dubartoota kana geessuudhaaf akka isaan mirga isaanii kabachiifatan akka qaamolee warri kaanis mirga dubartoota kanaa eegan taasisuu keessatti maal hojjettu hawaasa wajjin galtanii? Walumaa galatti akkuma mootummaa naannoo Oromiyaattis haa ta'u akkuma biyyaatti wanti mul'ataa jiru wanti gaariin jira xiyyeeffannoon dubartootaa kennamee jiru aangeessuudha wal qabatee akkuma tamma jettee kana wal qabatee nus akka godina keenyatti qeerroowwanis haa ta'u qarreewwan qabannee hojii kana akka isaan xiyyeeffannoodhaan qaama mootummaa cinaa dhaabbatanii bira dhaabbatanii akka isaan xiyyeeffannoodhaan waan kana deeggarsa godhan miidhaan akka isaan irra hin geenye tokkoffaa lammaffaa immoo akka isaan immoo hojii hojjetanii baadiyyaarra keessa warra jiranis miidhaan isaanii akka hin geenye mana isaaniitti akka isaan of eeggannoo godhan darbees immoo qaama mootummaa cinaa nageenya isaaniis eeggatanii nageenya dubartiis akkuma kana nageenya dubartootaas eeganii aangeessuudhaanis aangootti akka isaan dhufan qaamolee akkuma mootummaa naannoo irratti xiyyeeffateeru kana nus akka godinaatti irratti xiyyeeffannee aangeessuudhaafis haa ta'u hojiitti olfinnee hojii dhabdootaattis akka isaan hojii argatanii yaalii garaagaraa hin goona jechuu barbaadetanii galatooma. Kabajamtoota daawwattoota keenya egaa sagantaan nuti dhimma ribaanii adii irratti xiyyeeffachuudhaan hojjenne kana mammaatti daawwachaa turtan fakkaata waan wajjin turtaniif guddaa galateeffanna ammas irra deebi'uudhaan warri dhiiraas ta'e warri dubartii qaamoleen hundumtu miidhaa dubartoota irra shamarran irra akkasitti abjuu isaanii dukkaneessuu danda'u yookaan immoo mul'ata isaanii duubatti hambisuu danda'u raawwachuu irraa akka qusataniif hundi keenya iyyuu waardiyyaa hadhaabbannu nutti dhaga'ama jennee irratti haa hojjennu jenna seerri safuu qaba. Safuunis seera qaba. Daa'imman ofii godhattan yookiin immoo guddifachaan kan fudhattan galmeessisaa. Gaa'ela keessaniif waraqaa ragaa qabaadhaa isinitti hin fidin malee yoo gaa'elli diigames waraqaa ragaa qabaachuu barbaachisa. Sababni du'aas haa galmaa'u. Galmeessi ragaalee madda odeeffannooti. Magaalaa fi baadiyyaattis fagoo hin deemtan manaajira gandaa biratti galmooftanii ragaa fudhatu. Kan kana hordofetu ammayyummaa gabbifachaa jiruuf jireenyaaf ragaa qabaachaa deema. Eejensii galmeessa ragaa bu'uuraa hawaasummaa Oromiyaa. Ragaa gurmeeffachuun faayidaa hawaasaatiif guddina taateewwan galmeessuun jijjiirama biyyaatiif. Kabajamtoota daawwattoota keenya. Waltajjii biiroon dhimma dubartootaaf daa'immanii Oromiyaa magaalaa Ambootti qopheesse kan guyyaa ribaanii adii kan baranaa ilaalchisuudhaan yeroo deemnetti dubree Beetel
achitti arginee dubbisnee turre miidhamtuu amma daawwachaa turtan jechuudha. Maarree galtee sagantaa keenyaaf akka nu ta'uuf suuraa kanaan dura ture yeroo miidhamni isheerra ga'e sana maal fakkaata ture isa jedhu sanaaf galteewwan akka nu ta'uuf kan suuraa dabalataan nu kennan Koomishinii Poolisii Oromiyaatti itti gaafatamtuu dhimma dubartootaaf daa'immanii kan ta'an Koomaandar Shittoo Likkiisaati. Koomaandar Shittoo Likkiisaa guddaa galateeffannaa maqaa keessaniin ulfaadhaa fayyaa ta'aa jenneerra. Warreen kaanis miidhaa dubartootaa fi daa'imman irra ga'u waliin haa ittisnu haa tumsinu yoo guutummaan guutuutti balleessullee baanne hamma tokko xiqqaachuu waan danda'uuf miidhaan kun jechuudha hundumti keenya harka wal qabannee tumsuu qabna. Ispoonsaroota keenya ejensii galmeessa ragaa bu'uuraa hawaasummaa naannoo Oromiyaa akkasumas biiroo dhimma dubartoota daa'immanii fi dargaggoota Oromiyaa guddaa galateeffanna. Kanneen daqiiqaa 30 nu faana turtan yaadannoo kennitan gaaffii nu gaafattan hunduma keessan guddaa galateeffanna. Torban immoo sagantaa wal fakkaatu walitti deebinaa hanga torbanitti nagaatti isiniin jenna. Safuu Seeraa, Safuu Seeraa, Safuu 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 Seeraa. Safuu 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 Seeraa, Safuu 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 Seeraa. Safuu 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 Seeraa. Safuu Seeraa, Safuu Seeraa, Safuu Seeraa.